Filmi keenya har'aatiin seenaa gabaabaa dargaggeessa haadhaa fi mucaa ishee walitti qabee ulfeessanii ilaalla. Filmichi yeroo jalqabu dargaggeessi kun kutaa dhiqannaa keessatti suuraa haadha jaalallee isaa qabatee gocha hin taane raawwachaa jira. Akka tasaa haati jaalallee isaa balbala bantee yeroo galtu inni suuraa ishee qabatee qullaa isaa argiti. Isheenis naatee balbala cuftee gadi baati. Ala dhaabbattee baay'ee dinqisiifachaa suuraa koo qabatee akkas gochaa jira jettee keessumatti dinqisiifatti. Haa ta'u malee yeroo inni gadi bahu uffata ishee baafatee eegaa turte. Innis nahee maal taatee yeroo jedhuun isheenis abjuu keessiif dhugoomsuu fi na wajjin rafi jettiini. Innis hawwiidhaan kajeelaa gara isheetti siquuf yeroo jedhu jaalalleen isaa isheen ulfaasuun balbala bantee jaalallee koo jettee ol galti. Innis yeroo sana jaalalleen isaa waan dhufteef booda bakka dhiisne itti fufna jedhee garuu icciitiin kun gidduu kiyyaa fi keetitti ta'uu qaba jedhee ishii akeekachiisee biraa deema. Sana booda sadan isaanii wajjin kutaa keessa taa'aa turanii inni jaalallee isaa ishee ulfaa sana hammatee yeroo taa'u haati isaa mucaan ishee hammatamuu ishee ilaalaa baay'ee itti hinaafti turte. Haa ta'u malee keessumatti jaalallee mucaa ishee waliin walitti dhufeenya isheen jalqabdee yeroo yaaddu ni gammaddi. Sana booda halkan inni kophaa isaa yeroo rafu sa'aatii eeggattee jaartattiin itti dhufti. Inni rafee yeroo jirutti isheen harkisuu eegalti. Innis nahee dammaqa maal taate maaliif sa'aatii kanatti dhufte jedhee gaafata. Isheenis yeroo darbe bakka dhiisneeti akka itti fufnuun barbaada jettiini. Innis naasuudhaan bakka kanatti akkamitti ta'uu danda'a jaalalleen koo bakka jirtutti manatti hin ta'u jedhee ni mormuuf yaala. Isheenis ammas harka isheen tuttuqaanii gara miira keessaa galchuuf yaalti. Dubartummaa ishee fayyadamtee gara isaatti siquuni siree irra ciisanii miira namatti tolu dhandhamu. Erga xumuranii booda ganama haati manaa isaa soofaa irra teessee dhiphachaa turte. Haati ishees dhuftee akkam jirta mucaa koo jettee gaafatti. Isheenis mucaan kun osoo dafee naaf dhalatee jetti. Abbaan manaa koo narraa baqachaa jira miira isaa natti dhabaa jira jettee gadditi. Haati ishee waan gochuu qabdu gootee akka waan homaa hin uumamnetti ishee dhageeffatti. Haa ta'u malee ati mee isatti siqii gaafadhu maaliif narraa baqachaa akka jiru naaf hin galle jettee itti himti. Haati ishees sirraa hin baqanne rakkoo hin qabu kun yaada badaa sammuu kee keessatti uumamedha kanaafuu garamuu si dhiisee hin deemu jettee ishee jajjabeessiti. Mucaan ishees haa ta'u jettee kaatee deemti. Isheen erga deemteen booda haati ishee duubaan isheetti eeyyee sitti fakkaate malee eeggadhu ni dhufa jettee ishee irratti qoosti. Mucaa kanaan wal nyaanna jettee keessumatti yaaddi. Akkas kan namatti tolu bifa gaarii akkasiisiif kennu jettee keessumatti miira ishee dhandhamti. Sana booda guyyaa tokko manichatti wanti hin yaadamne tokko ni uumama. Maanguddittiin kutaa ciisichaa keessa dhaabbattee osoo jirtu abbaan manaa mucaa ishee duubaan dhufee morma ishee dhungata. Isheenis gammachuudhaan garagaltee har'a sarpiraayizii guddaa siif qaba bareedaa koo jettiin. Innis maaliidha jaalallee koo jedhee ishee dhageeffachuuf yaala. Waan an sitti himuun garuu dursitee akkanatti hin mufanne jettee yeroo kanatti garuu haati manaa duubaan dhokattee isaan dhageeffachaa turte. Sana booda maanguddittiin akka waan gaariitti ulfaa'eera jettee meeshaa qorannoo itti agarsiifti. Innis nahee irraa fuudha. Yeroo inni ilaalu nahee hin ta'u jedhee keessumatti aara. Haati manaa isaa duubaan dhageeffataa turte. Maal jechuudha sirraa kana hin eegu akkasni goote jedhee hin eegu jedhee isitti baay'ee aara. Kun beekamtii kootii ala ani homaa waan beeku hin qabu jedhee dubartii ganuuf yaala. Haati manaa hunda isaa tokko dhageeffachaa jirti. Maanguddittiin gammachuudhaan utaalee akka ishee hammatu eeggattee turte. Garuu inni mucaa haadha manaa isaa ijaan osoo hin argini ammas haadha jaalallee isaa ulfeessee yeroo jedhamu akkamitti amanee fudhachuu danda'a. Sana booda maanguddittiin hin fudhattuu jettiini. Innis maaloo fudhachuu nan danda'a sitti toleera jedhee ishee irratti iyya. Haati manaa cadhisa ishee cabsitee gara isaanitti dhufti. Isaan lamaan iyyuu bakka dhaabbatanitti nahanii hafu. Innis waan isheen jettu dhageessee jedhee ishee qofa irratti deebisuuf yaala. Haati manaa jalqabarraa hunda dhageera jetti. Kan amanuun ni ulfaate jettee boo'uu jalqabdi. Sana booda inni sossobuuf yeroo yaalu narraa fagaadhu asii jettee ni harka isaa qabdee ariiti. Haati ishees osoo hin beekin miiraan oofamtee sadarkaa kanaa waan geesseefi baay'ee gadditee mucaa ishee dhiifama gaafatti. Mucaan isheedhaafis isaafis deebii tokko waan qabduufi atis amantee na fuulduratti akka hin argamne badi jettee haadha ishees yeroo sana ariiti. Kophaa ishee boo'aa filmichi kanaan xumurama. Filmi kanarraa waan barannu keessaa tokko dubartiin lamaa fi dhiirri tokko mana tokko keessa jiraachuu akka hin dandeenye yookaan dhiira lamaa fi dubartiin tokko mana tokko keessa jiraachuu akka hin dandeenye mirkaneesseera. Yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan koomentii irratti nuuf kaa'aa. Nagaan